Majlisa Robiyaa Kaareen kuma jaharraa eegalee haga qarshii kuma 25 kana jechuun filannoo keessan hundi isaatu soofaa fi majlisa diizaayinii fi kalarii babbareedoo yeroo amma akka addunyaatti faashina ta'an Umurazaan Ooro. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune jira jirtu amantiif kutaanoo soo waliin godin baga jiraattanii har'a kaniin qabadhee dhufe qarshiilee Majlisa Robiyaa Kaareen kuma jaharraa eegalee haga qarshii kuma 25 kana jechuun kiyya filannoo keessan hundi isaatu majlisni majlisni kun meeqa irra caalan namaa jechuudha soofaa fi majlisa irratti filannoo wallaaluudhaan yookiin ammoo diizaayinii jaalatanii qarshiin isaanii kan hin galleef kana waan ta'eef jecha tokkoon qabadhee isinii dhufee jira. Majlisni kun almuuniyamiidha. Diizaayinii adda ta'ee fi diizaayiniilee baay'ee babbareedoo ta'anii fi akkasuma ammoo bakka barbaadanii fi akka barbaadanii fiduu dandeettan. Inni kun boondidiidha. Boondidiilees ta'ee almuuniyamii soofaa hunda isaatu har'a viidiyoolee kana keessatti viidiyoo hedduu babbareedoo ta'ee fi jaalattan ni argattan. Akkuma sitti argitan majlisni kun kalariin isaallee isaa xurii danda'uu fi akkasuma mana keenya bareechisu. Isin amana majlisa namni mana keessaa qabuu fi namni soofa mana keessaa qabu aftaamii caalu fakkeessa. Sababbiin isaa jechuudha kan gammadullee mana kan kee jalqaba kaseenu saalona. Kan sitti gaddullee mana kee jalqaba kaseenu saalona. Kana jechuun kiyya iddoo teessumaatii fi iddoo boqonnaa waan ta'uuf namni kumuyyuu jechuudha kan sirraa gammadullee si gammadaa kan si gaddullee sitti hinaafa akkasumatillee qalbiin kan kee hara galfii fi boqonnaadha. Majlisaa fi soofaa mana keessaa qabaachuun dirqama osoo ta'uyyuu jechuudha namni hin qabne dirqama jechuu kiyyaa miti hanga takka namni qabdan osoo bitattanii filattanii baay'ee bareeda. Tiknisa 10 inni kun gubbaan isaa almuuniyamiidha. Almuuniyamii odoo ta'uyyuu almuuniyamii lammaffaadha. Kana jechuun sibiilli almuuniyamii Turkiin oriijinaalaa fi Chaayinaan akkasuma immoo pilaastikii yookiin laastikii itti laxxafamutu jira. Hundi isaa qarshiin garaagara. Erga hojjechiifnee waan gaarii fi waan bareedaa osoo hojjenne baay'ee bareeda. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma baratame yeroo hedduu isinitti himee jira. Barbaadan jala almuuniyamii yookiin fireemii gootanii gubbaa boondidiilee godhuu ni dandeettan. Kana jechuun kiyya osoo jala boondidii gootanii irra caalaa isiniif filatamaadha. Tiknisa 20 fi 30 haga 40 ni dandeettan. 45 illee 35 illee. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni soofaa barbaadan illee dhumarratti waa'ee soofaa hunda isaa tokkodhaan waan isinii jedhutu jira. Asitti kan argitan kun Majlisa Robiyaa osoo ta'uyyuu warroonni soofaa hajaman illee diizaayinii soofatiin fayyadamuu ni danda'ani. Inni kun kana akka afaan Arabaatitti. Garuu akka biyya keenyatti namni tokko Majlisa Robiyaa jedhani soofa illee hin jedhaniin. Haa ta'u malee isin akka isinitti toletti ijoolleen soofaa barbaadan Majlisa Robiyaa almuuniyamii kana jechuudha. Kan lafarraa ol ka'iinsi isaa baay'ee bareedaa ta'e yoo fayyadamtan mana keessan keessatti hedduu miidhagaa hedduu bareedaa hedduu mana keessanillee bareechisaa hedduu isinillee gammachiisa. Keessattuu jechuudha namoonni biyya namaa dalaydanii baay'een keessanii filannoon isaa kan isin dhibuu fi mee majlisa akkamiiti isin ajaa'iba maal nu godhan isiniif fakkaate meeshaa tokko ni ajajan jaalatanii baay'ee bareedaadha waliin filattaa hin jaalatanii hin jaalattaa hin ajajja erga ajajanii yoo xiqqaate 15 tokko ji'a tokko jijjiiraa ergan meeshaan sun dalagamee walakkaa ga'ee tareellee kana waan ta'eef jalqaba filannoo kenna mirkaneessine kam jaaladha kam filadha yoo ammoo marii qabaanne hiriyoota wajjin mari'annee jechuudha. Mariin ammoo akkuma tolchullee waa balleessa inni tolchalee ni balleessallee. Kana jechuun kiyya jalqaba mari'annee kaanee kan jaalanne kan waliin jaalanne filachuu qabna. Inni kun boondidiidha. Diizaayiniin isaatii fi carqileen isaa akka inni babbareedu ija keessanii ilaala. Kanaaf asumarraa iskiriinshoot gootanii yoo natti ergitanii hunda isaatu ni argattan. Maal kana qofare Majlisa Robiyaa lafaa namni hin barbaanne keessattuu ka girgiddaa qofallee yoo barbaadan diizaayiniilee bifa almuuniyamiitiin illee tahee bifa barbaadanii diizaayinii barbaadanii fi kalara barbaadaniin hojjannee isinii baasuu dandeenya. Hundi isaatu kaareen akkuma isinitti hime kuma jaarraa eegalee haga qarshii kuma 25 illee ni jira. Kun filannoodha. Kana jennaan inni kaaree kuma 6 naa himi yoo jettan inni bareedan kun yoo kuma 25 yookiin kuma 18 yookiin kuma 17 yookiin kuma 14 yookiin kuma 12 yookiin kuma 16 tahee kaareen kumni 6 akkam akka ta'e tilmaamtanii argachuu hin dadhabdan. Maaliif jennaan akka sirriitti isa feesanii ta'uu fi isinii galuuf. Majlisni baay'ee babbareedu asitti ija keessan afootti argitan kaareen kuma 6 jettanii iyaadina. Maaliif jennaan inni majlisota qarshiin isaallee bareedaa akkasuma mootiyyuu majlisni illee bareedaadha. Boondidiilee oriijinaalaa fi akkasuma almuuniyamii oriijinaal. Almuuniyamiin sadarkaa qaba. Almuuniyamiileen almuuniyamii tahee fi miti. Boondidiileen boondidii tahee fi miti. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gabaabumatti jechuudha meeshaalee akka addunyaatti faashina tahee fi yeroo ammaa kana jechuudha bara 2026 maaltu faashina jennee addaan baasnee beekne hojjechiifachuu fi yookiin ammoo filannoo kennaa taasifnu. Sababbiin isaa yeroo baay'ee jechuudha
meeshaalee wal fakkaatu walirraa share godhachuun akkasumas immoo screenshot gochuun fotoolee hiriyootaa kennaa fuunee hojjechiifachuun wantoota akkasiitu nu biratti baratame mee faashinni haa baratamu nu biratti erga dalaysiisuun hin oolle qarshii keessan erga baasuun hin oolle qarshii keessanii maaliif jennaaniin faashina kamtu faashina kamtuyyuu ammoo faashinni darbe faashinni waan mana kan kee keessa jiru hin darbu waan dhufuuf waan alaati malee waan mana kan kee keessa hin darbuu siin jedha maaliif jennaaniin yeroo hundaayyuu faashina moonni mana kan keessa jiru ganama galgala guyyaa sa'aatiin daqiiqanii waggaadhaan torbaaniin guyyaadhaan waan laaltuuf waan itti fayyadamtuuf faashina siin jedha keessattuu warri haaraa dalaysiifataa jirtan majlisoleen hanga ammaa jalqabarra hanga ammaatitti isinii fide kana viidiyoo kanarratti isa baay'ee faashina tahee fi diizaayinii hedduu babbareedaa tahe kalariilee xurii danda'anii fi namootiin ijoollee qabdanis taatanii akkasuma namoonni mana keessan keessatti akka sirritti jechuudha baay'ee xurii fi yaaddoftanii isiniif bareedaa taha jedhee abdiin qaba akkasuma mootuyyuu itti amanallee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja garuu viidiyoolee yeroo laaltan laayik godha laayikiin anaafillee faayidaa tokko hin qabu isiniifillee inni kun ammoo numatu dalaynee baasne garuu ammoo sababa roobaa meeshaa waraabuuf viidiyoon haala nutti toluu dide akkasumatti feenee isiniin jedha mana isaaniitti galchine akkuma isin ajaa'ibutti ufii keetii faashina naa filadhu jennaaniin isin ajaa'ibaa manni isin liyyuu saalonii jedhanii fi ol ka'aa fi gakkaadha haala tokkoon akkasitti wal daddabarsinee hojjannee baasne waan ajaa'iba isinitti taate galatoomii ulfaadhu isin jedha obboleettiin tiyya isa san naa filadhutti warrootiin soofaa barbaadan dhumarra na eeggadhaa isiniin jedhe kuno soofaalee babbareedaa diizaayinii adda ta'ee fi soofaan hedduu jechuudha akka addunyaatti yeroo kanaba yookiin soofaa jettanii faashina ta'ee isa kanneen jechuudha garuu akkuma jiru kanaan jechu hundi isaa qarshiin isaa yoo xiqqaate jechuudha qarshii meeshaan isin asitti argitan kuni kanama 7 teessisu jira kanama 6 teessisu jira 7 nafarii 9 nafarii akka barbaadaniin jechuudha isinii galee qarshiin isaa akkuma meeshummaatiin garaagarummaa kan qabuu fi qarshiin isaa ka dabaluu fi ka hir'atu isiniin jedha kanaafi namootiin soofaa barbaadanis tahee akkasuma mootuyyuu majlisa arabiyaa barbaadan qarshii hammam na barbaachisa diizaayinii akkamii na barbaachisa jennee duruma sammuu keenya keessatti seef goone haala saniin gara ajajaa haa dhufnu isiniin jedha majlisa arabiyaaf soofaa qofa doon ta'in meeshaalee kamiyyuu jechuudha torbaaniin guyyaadhaan jijjiiruu caalaa jechuudha isinii galee namni hedduun keessan ni jijjiirtanii mari'attanii dura hin dhuftan erga ajajanii torbaan 15 ga'ee har'allee kana naa ta'u borullee kana naa ta'u iftaanillee kana naa ta'u diizaayinichi fakkeenyaaf majlisni kun diizaayiniin garagara saayiziin isaa garagara akkaataa saayiziitiin fi diizaayiniitiin qarshiin isaa garagara fakkeenyaaf majlisa kana yoo qarshii 60 gaf duraa walii galle diizaayinii biraa yoo fiddee jette diizaayinii biraa sun yookaan 80 ta'a yookiin 100 ta'a yookaan 50 achi ol keegat ta'uu danda'a kanaaf meeshaaleen furnicharaa akka algaa dulaabaa qoomsaaxinii dirsiingii fi wantoonni akka biffee tiibistaandii hedduudha ka meeshaan furnicharaa tokko lama jechuun danda'u qarshiin isaa akkaataa hojii isaa naqshaa isinii galaame afaan arabiitiin naqshaa fi yookiin ammoo tuyyuu bakka haala diizaayinii itti bocaniin yookiin itti qoraniin garaagarummaa qarshii qaba kanaaf akkasitti adda baafnee beeynee jechuudha meeshaa yeroo ajajannu yoom ajajuu qaba yoom xumuruu qaba erga ajajee ammoo akkam godhuu qaba obsaan hanga xumuramee eegamutti eeggachuu qaba jechuun dagatinaa isiniin jedha majliseleen hanga amma argaa jirtan kunneen majlisa baay'ee babbareedoo ta'ee fi yeroo ammaa bara 2025 isaa faashinaa fi diizaayinii adda ta'eedha namni barbaadan lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978157275 WhatsApp Telegram qofaan argattan iddoon teessuma keetii eessa warri jettan iddoon teessuma kiyya YouTube makiyya kanarratti na argattanii ajaja barbaadan lakkoofsa kanaan WhatsApp qofaan argattanii adreesni kiyya YouTube kiyya adreesni kiyya YouTube kiyya isiniin jira namni jaalattan viidiyoo kana laayik godha namni jibbitan ammoo tuyyuu koomentiidhaan waan barbaadan barreessa isiniin jedha namni viidiyoo kana faaraa taatan subscribe godha viidiyoolee babbareedaa kana isaa yoo seentanii jettan ni argattanii gatii meeshaalee waan hedduu ittiin bohaartan jechuudha nama haaraa ta'eef namni immoo hordoftoota kiyya taatan laayik godha galatooma ulfaadha